What is the position of Egypt? Waa'ee hidha haaromsa dhiyeenya kana Itoophiyaan eebbistee maal jettu? Well, we have two levels here of analysis. The first one is Inni jalqabaa hidha kana ilaalchisee hariiroo biyyoota lamaanii Itoophiyaa waliin qabnuun kan wal qabatudha. dam. We consider Akka tarkaanfii gam tokkoon fudhatameetti ilaalla. Seeraan aladha. Akkaataa seera idil addunyaatti raawwanne. international law. International law is Seerri idil addunyaa lagni daangaa ce'u kamiyyuu qajeeltowwan seera idil addunyaatiin kan bulfamuu qabu ta'uusaa ifatti ibsa. should be governed by Kunis beeksisuu fi miidhaa akka hin geessisne mirkaneessuu qaba jechuudha. which means no causing harm. Garuu wanti ta'e hidhi Itoophiyaa kun seera addunyaatiin alatti tarkaanfii gama tokkoon fudhatame ture. Unilateral action outside Kun immoo waan nama gaddisiisudha. Ammas tarkaanfii gama tokkoon fudhatame ture. it's unfortunate development and again it's a unilateral action. We don't recognize it because they didn't consult with us. We conduct Nu waliin waan hin mari'anneef beekamtii hin laannuuf. without reaching any Waggaa 13 oliif osoo waliigaltee tokkollee hin gahin mari'achaa turre. negotiated with good faith, but unfortunately, Amantii guutuudhaan mari'achaa waan turreef nu gaddisee jira. period of negotiation Akka carraa ta'ee biyyi biraa yeroo mareen alatti dhiibbaa uumee jira. impose as well. And for us, we announced it very clearly. Nuti garuu gama keenyaan waggaa dheeraa dura mareen kun haala furamuu hin dandeenyerra akka ga'e beeksifnee turre. Complete deadlock, and we And that is the situation till today. Absolutely. There are no back- Itoophiyaa waliin hariiroon tokko illee hin jiru. all frozen, all stopped, and we preserve the full right Hunduu dhaabbatee jira. Yeroo miidhamni akkaataa seera idil addunyaatiin dantaa biyyaalessaa fi nageenya bishaanii keenya eeguuf mirga guutuutti fayyadama. if any harm happened in accordance to international law. For your own information, Biyyooti yaa'ii laga Abbayyaa keessa darbu keessa biyyi laga kanarratti parsantaa 98 hirkattu Masrii qofa. Madda bishaanii biraa hin qabnu. Waggaatti laga Abbayyaarraa bishaan meetir kiibii biiliyoona 55.5 arganna. Bishaan Masriin waggaatti fayyadamtu meetir kiibii biiliyoona 80 ol ta'a. 5.5 billion cubic meters. Our annual use in Egypt is exceeding 80 billion cubic meters. So how we are filling the gaps between Kanaaf akkamiin qaawwaa fedhii keenyaaf haga bishaan argachaa jirru gidduu jiru cufuu dandeenya. Biyya addunyaa kanarraa bishaan yeroo afur deebiftee fayyadamtu Masrii qofa. Kana beektaa? water 4 times, you know, Just to be able to Fedhii kana guutachuuf qofa. the minimal. use- We are, my friend, we are Fedhii keenya isa xiqqaa guutuuf. Gama bishaaniitiin hiyyummaa keessa jirra. Akka UN jedhutti nama tokkoof waggaatti bishaan kuubik meetirii 1000 barbaachisa. Masrii keessatti garuu namni tokko meetirii kiibii 500 qofa argachaa jira. Kanaaf hagi bishaan nuti fayyadamaa jirru sadarkaa UN kaa'erraa baay'ee gadi bu'aadha. Bishaan malee qaroomin piraamidiin homtuu jiraachuu hin danda'u. no pyramids, nothing. you speak of Filannoon Masrii seera idil addunyaa keessatti walxaxaa ta'uusaa dubbatteetta. Ammatti filannoo Masriin qabdu kan biraan maali? I mean, if any harm happened, then Eeyyeen yoo rakkoon kamiyyuu nu qunname fedhii keenya eegsisuu qabna. militarily, diplomatic, Waraanaan moo dippiloomaasiidhaan? be a bit more accordance specific. to the international law and the UN. Akkaataa seera idil addunyaatiin fi chaartara dhaabbata biyyoota gamtoomaniitiin ta'a. Itoophiyaan kuttaanii mari'annaa. Annisaa amma isiniif qooduu dandeenyus qabnaa jechaa jirti. Isin ammoo annisaa niwukilaaraa haaraa ijaaraa jirtu. My friend, for 13 years, and we reached nothing. Waggoota 13f mari'annee homaa waliigaltee irra hin geenye. I mean, we will not Kanaaf marii furmaata hin qabne itti fufnee qaamni biraan haala qabatamaa lafa jiru akka jijjiiruuf carraa hin laannuuf. to create more facts on the ground. Is this something the world should be concerned about? Yeroo Sudaanii fi bakkeewwan biroo keessa wal dhabdeen jiru kanatti dhimma kanaaf addunyaan yaaddoo qabaachuu qabdi. Maal gochuu qabu? Qaamoleen lamaan erga furuu dadhabdanii hawaasni addunyaa maal gochuu qaba? Security Council, because the Security Council is the main Manni maree nageenyaa sadarkaa idil addunyaatti waltajjii dhimmi nageenyaa irratti mari'atamu waan ta'eef dhimmi keenyas dhimma nagaa addunyaa yaaddessu waan ta'eef gara sanatti ni ergama. to international the security and Kanaaf akkuma atuu beektu dhimmi mareef hawaasa idil addunyaaf dhiyaachaa jiru homtuu hin jiru. nothing is moving for the discussions, for the negotiations, and for the international community. And for your own information, in February 2020,
fulbaana bara 2020 waliigaltee irra geenye ture. An agreement with the mediation and support of Yeroo pireezidantummaa jalqabaa isaanitti Tiraamp deeggarsa nuuf taasiseen jaarsummaa baankii addunyaa fi ministeera maallaqaa Ameerikaatiin waliigaltee irra geenye turre. and it was not ideal for us. Waliigaltichi akka nuyi barbaannu ta'uu baatus nuufis Sudaaniifis Itoophiyaas kan fayyadudha jennee waliigalle. Ministeerri dhimma alaa keenya yeroo sana waliigalticha mallatteessuuf Waashingtan deemanii turan. Haa ta'u malee kan Itoophiyaa argamuu hin dandeenye. Minister did not show up. So is that linked in any Loltoota gara Somaaliyaa bobbaasuun keessan isa kana waliin wal qabataa? Sababiinsaa namoonni akkasitti dhaga'amu waan jiruuf. Kun waan hin fakkaannedha. Dhugaan keessa hin jiru. Akka hordoftootaatiin si gaafachaa jira. It's only, we are participating in the African Union. Sumaaliyaan shoorkeessitoota akka injifattu gargaaruuf ergama gamtaa Afrikaa irratti hirmaachaa jirra. Kan achitti argamneef gaaffii Sumaaliyaa fi gamtaa Afrikaa irraa nuuf dhiyaate hordofneeti. The African Union. So, despite concern Itoophiyaan garuu sodaa akka qabdu dubbatti. let's be very frank. Akkas miti. Gamtaa Afrikaatti manni maree nageenyaa fi mootummaan Sumaaliyaa barreeffamaan nu gaafannaan gara sanatti bobba'an. written request from the Somalia government, so we are not Nageenya naannoo Sumaaliyaa abbaa biyyummaa ishee fi dhaabbata shoorkeessitoota biroorraa akka isaan eegnu fi gargaaru nu gaafatan. to keep the territorial integrity of Somalia and to preserve its sovereignty and to defend them against Al-Shabaab and against the other terrorist organizations.